ግድ የለሽም። ምንም የሚያዋርድ ነገር የለም። እንደ ከዚህ በፊቱ ነው። ውሾች ይጮሃሉ፣ አንበሳው ጉዞውን ቀጥሏል። ገርማሙ ቶላ ፎና ጠግባ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ቀሩኒ ጅረጅርቱ ኡመታ ቀሽቲ ኡመታ ጃለተሙ ኡመታ ከበጀሙ አከም ጅርተኒ ጅረይኒ ከሰን ባዳዳ ጅርቱ ጀጀባቱ አልሐምዱሊላህ ነስነገ ዘረገላት ረቢ በገጅራተኒ ወንተ ሚዲያ ካናረቲ ማንዘሩ ካነ ኬሳ ባይ ወነና አጃይቢስ ተኮ ጅራ ሚዲያ ካናረቲ ማንዘራ ወይ ታከላ ማቲ ዱጋሪ በሶዳፊ ምን ኖሮሙ ሆሮና ሚዲያ ታተኒ ብረዳበተኒ ገለቱ ማሲን ጀቾ በረባዳ ሰባምኒስ አከነመ ተኮቲቲ ፓርቲ ከሚዩ እንዲከር ፓርቲ ከም ኬሳ ይወርካን ካው ገሩ ilma oromoo tokko nuti sirna irratti walqeeqne sirna yookaan paartiin ni deeggaru jibbuu fi jaalatu waan biraati garuu gaafa qumceen diinni dhuftee isa qeexu isa xiqqeessitu ilma oromoo kamiyyuu haa ta'u xiqqeessitu ani eeyyamu karra hin banu hamman danda'een karra hin banu diina isa irraa qoladhee ka'ee deebi'ee gaafii mormii harree wal dhiitaa ooltus ilkaa warraan doorchituu jedha maree oromoo nuti ofii wal dhiituu wayya malee diina dhufee nu dhiitu garuu ilma oromoo kamirratti iyyuu qeequmsa diinaan dhufee walirratti ilaalina isatu akkas godhee hojii keessantu si argachiisee maaltu si inni kan hojiidhaa miti hojiin isaa hojjetanii nu birattis fudhataman qabu isaan birattis fudhataman qabu garuu kan isaa irratti xiyyeeffatanii rakkaanii oromummaa isaa qofaan malee waa biraatii miti kana oromoo maal godhe jedhu sun dhimma biraati kun dhimma biraa kun dhimma biraati sunii fi kun waluu argu duddaaf garaadha kanaafuu obboleessa keenya taakkalaa'ummaadhaa bira dhaabbachuu qabdu jaalatanii jibbitanis akkuma Adaanech Abeebee gaafa duraa faaruun haa faarfamu jennaan irratti duulessanii har'as oromummaa isaa qofaan irratti duulan malee ifamu hello Finfinne Annur Oromo magala biyya magala Oromo Bakesanit kabajamtoota qabsaa'ota Oromoo qeerroo Oromoo qabsoo Oromoo keessatti warri haarsaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarreerra. Finfinneedhaaf namni baay'een hidhameera, namni baay'een dararameera, namni baay'een biyyaa ari'atameera. Biyya abbaa keenyaa mataa ol qabannee deemuu otoo dandeenyu otoo barbaannu yuunivarsiitii irraa ari'atameera. Haarsaatti kaffalleerra Finfinneetti. Qabsoon irraasitti walitti nu qabe. Qabsoo ilmaan Oromoo waggaa baay'eetti haarsaa kaffalan itti du'an itti shororkeessaa jedhaman biyyaatti ari'atan har'ammoo shororkeessaa akka hin taane abbaa biyyaa akka taane uummata biyya kanaatiif uummata Itoophiyaatiif obbolaa akka taane biyya ijaaruu keessatti abbootiin keenya lafee isaanii caccabsanii dhiiga isaanii dhangalaasanii biyya guddoo biyya bareedduu biyya Itoophiyaa nu dhaalchisanii kana ol qabsoon maaltu jira qabna nama barate qabna hooggantoota qabna wal dhaga'uun nurra jiraata kanaaf dhaamsi koo har'aasiniif dachee Oromiyaa magaalaa Finfinnee handhuura biyya kanaa handhuura Oromoo walakkaa dhaabattee yeroo seena qabeessa kanatti boqonnaa fuulduratti deemuudhaaf qophoofne irratti kan isin gaafadhu dargaggoon Oromoo uummatni Oromoo hundi keenya wal dhaga'uun nurra jiraata yoo wal dhageenye daandiin nu fuuldura jiru dheeraadha tabbi nuti ba'uuf deemnu baay'ee ulfaata
walitti yoo dhufne garuu waloo dhaggeeffanne waloo qindeessine simboo yoo walii taane daandiin keenya dheeraadha. Uummanni keenya nu eeggata. Uummata Oromoo qofaa miti. Uummanni Itoophiyaa hundaa nu eeggata. Afrikaan nu eeggata. Addunyaatu nu eeggata. Kanaaf gadaa keenya, aadaa keenya, eenyummaa keenya, afaan keenya guddisaa namni biyya kanaa hundeeyyuu ofitti qabnee hammannee jaalalatti agarsiisnee yaada mo'ataatiin mo'achaa fuulduratti deemuun akka nurra jiraatu. Oromoo waan ta'e qofaaf irratti duulan malee waan na biraatiif miti jechuudha. Yaa uummata keenya namni tokko jira namoota hedduu baay'ee taasisa baay'ee ajaa'ibsiise jechuudha. Uummata keenya dursa waan tokko adda baafachuu qabna. Wanta tokko mormuu fi qeequu fi deeggaruu irratti adda baafachuu qabna. Kuni dhimma siyaasaati miti. Dhimma siyaasaa an akka nama tokkootitti siyaasa kamiyyuu paartii kamiyyuu harkaan qabu jechuudha. Garuu gocha isaanii irratti gocha isaanii balaaleffachuu fi balaaleffachuu dhiisuun waan na biraati. Kuni sirna siyaasaa miti. Kuni duguuga akkuma uummata Wallaggaa irraa oromummaa isaaniitiin buqqisaa jiranii kanas qeequmsa irratti ka'anii kan xiqqeessuudhaaf cabsuudhaaf qumceen kan yaaltee qumaa kan jechuudha. Oromummaa isaa qofaan malee waan na biraatiif miti. Yookaan nama arrabsee yookaan daangaa dhiibu oromummaa isaa qofaadhaan kana garuu bira dhaabbannee maalummaa keenyatti agarsiisnee gocha isaanii dogongora isaanii uummata irra raawwataa jiranii sana walitti deebiin harree walii taa'ultus ilkaa walirraa mooftuu jedha Oromoo mitiire. Kanaafuyyuu kallattii kamiyyuu eenyuyyuu haa ta'u hanguu fee diina haa ta'u waa isinitti haa badii haa qabaatus ilma Oromoo ta'ee gaafa qumceen gaafa qumaaxaan dhuftee achirraa isa qeexxu hamileetti kennuu qabdan. Hamilee taatanii fi bira dhaabbachuu qabdan. Nuti ammoo achi booda walittachaan diina irraa qorachuudhaaf tokko taanee dhaabbachuu qabna. Karaa dandeenyu karaa miidiyaa kamiittiinuu eenyu akka taane itti mul'isuu qabna. Hamilee mataa isaa akka gadi hin qabanne ol qabachiisuu qabna. Kan achirraa hafe ammoo kaan ammoo itti dachaafan jechuudha. Dhimma kuni dhimma siyaasaa hollaallatu miti. Kuni dhimma paartii deeggaraaf deeggaraa dhiisaa miti. Paartii deeggaraadhaa miti. Dhimma Oromummaati. Dhimmi Oromummaa namoonni tokko taakalaamummaa arrabsuudhaaf qeequudhaaf hojii keessan maalii keessan kun paartii siyaasaati waliin waan qabatu miti. Dhimma Oromummaa irratti xiyyeeffatee malee. Dhimma Oromummaa irratti xiyyeeffatee malee akkuma Oromummaa keenya hidda kutuudhaaf Wallagga irraa uummata masaakiina fixaa jiran san har'as keessa deemtee mataa gadha'uudhaa fi hamilee isaan cabsuudhaa fi mana of galuuf gochuudhaa fi yaalii gochuu jirti jechuudha. Kama garaagaraa dura Adaanech Abeebee irra iyyaa turtee wanna fuutu dhabdee jennaan gamanaan dhufte jechuudha. Kanaafuyyuu